tokko jira diraama soddoma moo diraama digdama isa keessa bu'anii akkasuma ta'u daandii kanarraati warrumti biiliyoona tochoosan akka isaanii kanan ta'anii fa akkasuma ta'u daandii kanarra yoo ati kalaaksitti goote makiinaa jalaala xiqqoo ishee siitiin akkasirratti silaala ofirraa si darbu laalee Rabbi nagaasni haa godhu hayi rakkachuu keessanii hin argin malee boonuun keessan naannana arsu garuu rakkachuu keessan qofa arguun fedhani waggaa lamaa booddee immoo akka daandii irra hin teenye waraqaa malee bakkeetti baate akkasitti silaa kun hindii fakka silaa atabashaadhaa siin jedhu wallaahi akkasitti silaalan atabashaadhaa waan beekatu jira kan hin dubban gadi bahaa dalagadha. Dalagan kabaja ulfina. Taateen dayyuu sittiin irree yoo ati dalagan nama jabaata. Okay. Rakkoon qabu. Yoo ati dalagatta taate yoo ati ilma jabaa taate si jaallatti si faana guddachuuf bor nama si faana ta'uuf. Isaanala dayyuu sicha paastaati surree babal'aa sana uffattee daandii irra dhaabattoo ta'e maaltu si barbaade? Biree akkam nagaya. Tap copy link godha yoo hojii abdanii jiraattan dubbisa shamarran cancellation qabdan immoo as keessa warra cancellation fudhattanii mana ijaazaa jirtan lakki baqqalee dubbad oye nagaadha akkami nagaa latiin kun fixateera latii gadi buusaati nama biraa galchaa ijoollee yaada gaaffii qaban ijoolleen immoo shamarran tikkeettii kan Okay. Dubartii biyya irraa fiduu dandeessaa? Nama afaan beeku qofa. Nama waraqaa kiralaansi poolisii guuttattee COC barattee nama waraqaa qabu qofa. COC nama afaan beekne laa. No, nama kana dura tajaajila biyya namaa hin qabne hin fidu. Asitti fidee dararuu irra hin fedhu. Dhugaartu walitti himnee deemna dhuftee biiroo keessa rakkattee asitti dararamtee qarama keessa galuurra biyyoota biraatti ergaa keessattuu ijoolleen afaan hin beekne biyya kana dhufiina. Tap copy link godha biroo si dhagaa dubbadhu. Kanaton asake fi ayira ke facha kure akayo si ay bisu dike ay bifu mujireni ka ay bifu malifi waye ma dalalu tabiye dubai kana kesa jirane fi baye hoji se kan nisa jolle ratti ko chajirani dargaggota keenya ratti ko chajirani wana jaayibi ala chuudha waan dubbata meetu muramuun dandeenye jechuudha. Isa TikTok irratti bahee mul'atu jennamoo isa TikTok irratti bahee mul'atiin dhoksaatti yemmoo kaani fuulumaa fuulatti miidiyaa irratti baheetu ay dallaadha jedhee baay'ee ijoollee saamaa kaan immoo miidiyaa irratti bahu dhoksaanumatti baay'ee dargaggoota miidhaa jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee Oromoo ta'anii Oromoo irratti dhiibbaa uumuun Oromoo ta'anii Oromoo gidirsuun tarii mucaan gaafa namni gaafa Itoophiyaadhaa dhufu sangaa abbaasaa isa qotee abbaasa maatii isaa nyaachisu na gurgursiisee sangoota cimdii lama naa godha jedheetu abbaan sangaa gurgursiisee farda gurgursiisee waan qabu gurgursiisee kalaqee fidee mucaa isaa gara Dubaayitti ergate jechuudha. Garuu inni immoo gaafa as galu immoo faallaa ta'ee jireenyi isaallee hamma lubbuun isaallee boottilee deemaa jira jechuudha. Ijoollee baay'ee jechuudha. Ofii kootiis kan hin beeku isa mayaa'u baa'uma kana keessa jira. Garuu kan ergan dhufallee waaqaa galatu wanti chaalenjii gurguddaan nama mudate ji'a tokko ji'a lama gidduutti garuu waan chaalenjii nama mudate jira. Garuu innis immoo natti namne keessa darbeera. Kanaafi namni akkatti dhugaa akka keetii dubbatu namni nuti Dubaay keessa namuma dhugaa jechuma akkasii dhugaadhuma akkasii dhugaadhuma warra dallaalaa sobaatiin nyaatamanii
waan biraa miti bara kan Itoophiyaadhaa as fidanii dallaalaa kuma dhibba jaha nyaatan malee asitti illee isaan nafu dallaalota. Komishinii dhaqanii 1,000 irraa fuudhaniitu guyyaa lamaan booda dhaqanii bilookii irraa godhatanii kan isin beeku. Kam dubbanni akka kam nu waliin wallaalchise jechuudha. Garuu ammoo waan ajaa'iba keessaa baay'een dargaggoonni keenya mana kiraayitti galanii waan kan falan dhabanii guyyaatti birrii 10,000 bulanii birrii 900 irra ta'e ji'aatti amma birrii 900 birrii 200 irra ta'utti waan kan falanii waan nyaatan dhabanii oowwanii firan qabanii as keessaa firatti himatanii namni gaafa biyya Dubaay waa sadii qabaachuu qaba. Tokkoffaa afaan qabaachuu qaba. Lammaffaa fira gargaaru qabaachuu qaba. Inni sadaffaa immoo qarshii qabaachuu qaba. Garuu warri fira sin qabne, warri qarshii sin qabne, warri immoo afaan sin dandeenye akkam akka ta'aa jiranii ati iyyuu beekta. Garuu isa kanas dubbachuun barbaadu. Garuu walumaa galatti waa'een kana keessaa hin dubbatamu. Garuu dubbadhee fixuu hin danda'u. Garuu waan ajaa'ibee tokko jira waan hubadhe keessa. Innumti miidiyaa irratti ba'ee rakkoo Itoophiyaa keessaa furuu inni Dubaay keessa taa'ee rakkoo Itoophiyaa furu haadha hiyyeessatti akkatti cunqurfame jedhee birrii walitti guuree fi haadha hiyyeessaa gargaaraa jiru as keessa taa'ee intala hiyyeessaa ilma hiyyeessaa akkatti miidhamte jedhee inni Dubaay keessa taa'ee Itoophiyaa keessatti dubbachaa jiru ijoolluma as keessatti biyya Dubaay kana keessatti dararamaa ture. Dararamaa jirtu, dararamuudhaaf jirtu. Iji isaa hin argu, gurri isaa hin dhaga'u. Waan ajaa'ibaa. Dimbali gastii argadhuuti gali. Dimbilaa lamoo gastii argadhuu gali. Si dhagaa jira biroo dubbadha. Waan hin dhaga'amu. Amma isa gajjallaa jiru amma fakkeenya rakkataa iddoo kee jiru balbala kee dura jiru rakkataa barbara kee dura jiru rakkataa balbala kee dura taa'ee imimmaan isaa dhangalaasu rakkataa balbala kee taa'ee waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee firaaf lammii dhabee gaddee taa'u isa bira dabartee rakkataa biyya fagoo otoo gargaarte dhugaan sin jedha qabxiin tokko waaqarratti kan qabamuuf hin jiru. Waan tokko maaliifi rakkataa isa bukkee jiru iyyuu obboleessa isa bira jiru isa miidhamaa jiru isa hojii dhabee dararamaa jiru akkuma tammate dubbiin kee baay'ee tokko natti toleera jechuudha. Kaan ID qabate ID dhuunfaasaa qabate ciisaa oola. Akkuma teette surree babal'aa keewwatee daandirra naanna'aa oola. Garuu birri isaa keessa homtuu hin jiru. Kiisii isaa keessa homtuu hin jiru jechuudha. Isa kanaaf kun dhimma nama tokkoyyuu miti dhimma kee duwwaa yoo ta'u dhimma nama tokkoyyuu miti dhimma keessa miti jechuudha. Warri garuu otoo ID hin qabaatiin fa'a kaampaaniin fa'a ID sirraa hojjenna jedhanii kaampaanii keessa galchanii kaampaaniin immoo ID irraa hojjechiisuu fidee qaraamaa keessa galanii namni fa'aa waasii ta'ee fi anatu si hojjechiisuu danda'a dhaqi jedhee galchee isaanis qaraamaa keessa galanii warra ta'anii bu'anii warra ta'anii gaddanii isaan kanaaf garaan kun nama da'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ammallee dhoksaa icciitii Dubaay kana keessatti hattoota dallaalota sobdoota warra miidiyaa irratti ba'anii maqaa gaarii qabanii maqaan isaanii garuu maqaa meeqa qabu seete akkaawuntiin biyya kanaa maqaa biraadha akkaawuntiin biyya Itoophiyaa maqaa biraadha maqaan isaan onlaayinii irratti beekan maqaa biraadha maqaa garaagaraa qabu maqaa tokkicha hin qaban sababiin isaa maali biree nama dhugaa miti isaan namni dhugaa maqaa tokko qaba akkaawuntii tokko qaba jecha tokkos dubbata isaan jecha tokkos hin dubbatanii maqaa garaagaraas qabu waan ta'eedhaaf yeeyyiitu dharoo olaa uffatee nu gidduu galee jira. Obboleessuma obboleessa miidhaa jira waan ta'eedhaaf. Obboleessoo dhaggeeffadhu asirratti gaaffii keessii gabaabsu ijoolleen har'arree rakkattanii jirtan. Ijoolleen jechuun har'arree rakkattanii jirtan dhaggeeffadha as keessatti ijoolleen rakkattanii jirtan faamilii kiyyan na arga maal jee ol bahee himadha maalan ta'aa isaati yoo miidiyaatti ba'uu sodaattan irree namicha sin fideessa imbaasitti deemaa himadha naggee kana fa'aa dubbisa keessaa na dubbisaati imbaasitti deemaa darbaa himadha. Nama meeqaf meeqatu nam tokko amma miidiyaan kuni waanuma humna hin qabne isaanitti fakkaata. Gaafati miidiyaa kanarratti lakkisaa sirreeffadhaa gaafatittu waanuma salphaa tokkotti ilaalu. Gaafadhatti dhaqxee seeraan naa gaafatanii siin jedhu gaafatti akka namummaatti gaafattu. Gaafa seerri deemee funyaan isaan qabummoo
isaanitu nama nurratti gurmeesse araba faana hojjetu araba faana hojjenna abbaa kee faana hojjenna rediqaadha ijoollee keenya lafaanuu kaasenne malee akkaawuntii keenya irra nuu gashin jenne bar ijoollettiin araba of duuba gootee ijoollee keenya kana goosiste waan meeqa nuun jettani waggaa lamaa ol miidiyaa kanarratti har'arree sinirraa callisaa hin jiru nu duuba immoo iyyuu rabbii gaditti immoo seeratu jira waan sinin goone jiru rabbii gaditu seeratu nu duuba jira har'arree nuun sin ajjeesnaa sin falannaan jedhe ijoolleen rakkoo keessa galtanii maal jeen ol bahee himadhattanii afaan qabattanii kaampaanii keessatti rakkachaa jirtan anatu siniin jedhe ol bahaa himadha viidiyoo daqiiqa 5 yoo waraabdan waan meeqa sirreessa garuu sin kanan beektan kanuma siniin jedhaa kanaafu viidiyoo bahaa hojjedhaa hin sodaatina himadhaa nama simmiidheessa waa tokkitteela maqaasaa tekisti yoo gochuu iste wayi maal gootu imbaasii Itoophiyaa taaskii qabadhaa deemu yoo imbaasiin beektan ta'e keessaa na dubbisa lookeeshinii fi bakka namni sin ergutti deemtu bas rabbii malee namaaf hin suyuudiina biyya kana keessatti nama jaalladhu kabaji isaan ala fidee guyyaa tokkitti boolee tabaaboo sinii laachuun faayidaa tokkitti hin qabu waraqaa kee hojjetee dhuguma nama hojii toote waraqaa kee qofa hojjetee siikaa kee waa biraa dhiisi maatii himadha amma immoo iyyuu akka gingishaatti gingishamaa jirtu rabbi sinaa gargaaru warri ijoollee bilooktan keessattuu ijoollee bilookii jalaa kaasaa dubbisa ana kalma siin jedha obboleessatiyyaa imbaasii deema abudaabii imbaasii qaxxadhaa deema maannooma dimballi immoo eenyu jirta mucitti dubbadhooti ishee yaadee jala jirtu kun obboleetti dubbadhu carraa sii kennineera dimbilaan inshallah bormoo soo giddattanii maqaa fidattanii dhuftu dimbilaan lagaatiin ishee waamamoo maalin jedhama seetiyyoo maqaa karuftichi keettii si waamuu natti mikaasumaan si waama yoo isa seetii na jalaa qabdeen beekan inni keessa gadi buuteettu sunoo in dubbattu